Abbo fayyaadha? Jirta. Jira Waaqayyoof haa galatu. Baga Rabbi si maare. Amiin amiin amiin. Eessa jirta? Bootaan ati itti hojjettu eessa? Shaarjaa. Bootaan maal jedhamu? Shaarjaa maal jedhama? Yoona itti kolbata. Altaa'uun shaarjaa altaa'uun ni jedhama naannoo miti. Si jammarri nan beenne ati ani obboleetti abbeeti aqi mana deebitee gaafattu malee naan jedhanii as chaggaraa jira si bira dhufuun barbaade. Abbee. Obboleetti kabbee alamuuti kaa. Bara kottu bakka lakkoofsa kennaa kenne kottu si kan erga lookishin hundee. Deemtee gaafattu malee naan jedhanii kaleechas na gaafatan dawwalanii beektaas hin ol bira jirtanii deemteen gaafattu. Ani silkichittis nan qaba nan gaafadha dheetuma soobessiin jedha dhufeeta si gaafadha dheetan. Eshi rakkoon hin jiru kottuadha. Innaa akkuma tammaa haalli keessa jirtu nagumaa? Waan jiru nagaadha. Kottu bakka keessaa naasuuf. Bakka keessan haa isiin jedha na dubbisi lakkoofsa na ergii ta'u inaan dhufashee. Eshi. Hoteelu bakka multi fayyadamu. Baga Waaqayyo si gargaaree baga fayyitee baga nama hojii hojjetu taate dhugaa Waaqayyo baga si gargaare. Amiin amiin haadha koo amiin amiin amiin. Amiin. Dhugaa baga Waaqayyo si gargaare dhugaa kana caalaa ammas. Amiin koo wiitii qabata. Amiin haadhitti koo. Amiin saruuf amiin. Warri shiita barbaadan lakkoo tokko barreessaa. Shiita warri barbaadan. Dhugaa hin darba wanti hundi hin darbine hin jiru. Amiin haadhitti koo. Amiin eeyyan dhugaadha sirriidha. Sirriidha haadha koo sirriidha. Eeyya dhugaa jabaadhu. Eeyyee haadha koo eeyyee ulfaadha tillee ulfaadha. Ulfaadha xiqqaa guddaan keessan ulfaadha kabajamaa jiraadha. Gufuun sinii hin qoreen sinii waraanin. Waaqayyoon. Atis namaa fuullee sinii dhaabe. Amiinaati. Fayyaa sinii faana. Amiinaatillee kana caalaa dhugaa kana caalaa darbii jiraadhu ammas. Amiin amiin warri shiita barbaadan ergadhaa shiitni addisiin seenee jira hojiitti deebinee irraa shiita warri barbaadan shiroo barbaree warri barbaadan akkasuma qabaatiiwwan warri barbaadan ergadhaa tuuttaawwan illee warri barbaadan ergadhaa warri galuu barbaadan yaalla. Dhugaa baga waan itti gargaare. Ayyee haadha Sumayyaa lubbu dubbadhu baga nagaan dhufte. Kanneen nagaa jirta. Naa. Akkam jirta? Okay mama. Nagaa koodha Waaqayyoof haa galatuumu. Galata rabbii. Ganyee baga Rabbi si fayyise kam. Amiin amiin haadhitti koo amiin saruu koo. Amiin. Gammachuu akka mareettu natti dhagahame adda. Galatoomi haadha fayya galatoomi saruu koo galatoomi haadha. Dhugaa jireenya kee keessatti akka bakka yeroo si dhukkube boo'ee hin beeku. Ulfaadha haadha koo ulfaadha hundi keessaniyyuu. Bakka baay'ee natti dhagahame fakkeenyaaf yeroo ati maazarii ta'e anaadhatiyaaf jiraadha jettu sallaale akka malee na dhagahame. Jireenyi biyyoormaa akkasuma chaalenjii guddaa qaba maal waan jettaniiti. Amshireshi yaalfaa lullum nagar. Yaa wanni dabarreen jiru isaa sirriidha. Uffannaan baay'ee bareedaa bee. Eeyyeen sirriidha haadha koo. Bakka bifteeti biluu maajikii sun meeqa? Biluu maajikiin birrii 30 lubbu. Eeshi bakka lakkoofsi kee as jala jira kanne. Profaayilii jira lakkoofsi kiyya jira. Lakkoofsi kiyya duwwaa 5 duwwaa 8 71 61 50 warri waasaappii na dubbisuu barbaadan. Warri immoo barbaadan seenatoo filadhaa shiitni 7 birrii 100 4 birrii 100 kashaashii qabu 4 birrii 100 kashaashii qabne immoo 7 birrii 100 bifa barbaadu bifa babbareeda shiita bareeda shiita haaraa. Barbareenuu kiiloon meeqa ganni barbaree fi shiroon? Barbaree kiiloon birrii 30 birrii 60 gimaashi birrii 30 shiroon kiiloon birrii 40 gimaashi birrii 20 shiroo barbaree sirrii barbaadan. Bakka keessaa si dubbisa okee waa hundaafuu. Ayyee ishee na dubbisi nagaa. Eshi fayyaa ta'ame. Nagaa taa'etti. Ergadhaa warri
Baratti jimmaa akkam Ganni koo jawaadhu bakka waan si gargaaru yoo. Ayyaa dhitti kun nagaa ta'e si fayyaa ta'etillee ulfaadha. Ulfaadha. Ayyaadha koo jawaadhu akka jira waan dubarrattuu darbaa wanti hundi waan ta'eef. Waaqayyo beekadha. Ganniyyee akkam jirta? Nagaa jirta akkam jirta lubbu fayyaadha? Wayyuman jira ganniyyee nagaa keetii bagama waan si maarikaa. Amiin. Amiin haadhitti hoo. Baga nuu fayyite ganniyyee. Lakkoofsi kiyya duwwaa 5 duwwaa 8 71 61 53. Amiin haadha koo amiin. Amiin haadhitti hoo. Madaana lameen maaramii naati teenya baga si maarte kaa ganniiti yesin jaaladha dhuguma. Fooloon adeemsi gizee baay'ee si ilaalatii jira garuu maqaan kiyyallee qubee biraati sila barreessameefu si galuu hin danda'u ani garuu teessin jaaladha ganniiti baga nuu fayyite. Shiitiin barbaade ishii. Shiitiin Kam walta'e kam jirta nagaa. nama rakkisa. Na filachiisi mee nan laala. Ayyeesh asumarraa akaanu filadhu. Ganni baga maarameen irraa tunis maarte Kan biraa godhame ganni yaa ta'u ishii naa ta'u. Kuni haa ta'u laali sirriitti ati kan naannaa taa'etti haa ta'u jedhii kan hin ta'etti man taa'u ni jedhu. Isatti dhiisan duraanii san godhi. Itti kan duraa san tokko qosi filachiisa shiitni bareedi jira. Bareeda laalitas. Gurraachaan jaallattaa? Kanaan Gurraacha bifa kanaan. yaa ta'u isheenis godhi. Bareeda isaa laaliyan kalarii qabu. Inni sun ishiin tunillee bareeddudha. Ishee. Inni isaa ta'u ishee kan biraa immoo laalishe. Kan biraa kanarra dhufee kana keessa sitti agarsiisaa qoe. Shiitaarra fide kana sitti sii kennaa qoe. Jabaadhu yaa kormeetoo rabbi si haa jabeessu madaana lameessi wajjin haa ta'u ganniyyee ishee. Amiin haa dhaqo. Malgoon areejoo. Innillee haa ta'u. Yaa ta'u innillee. Dizaayinii amma dhufee har'a dhufee iyyuu tokko. Adii dhiisitume isallee dhiisi. Tsiggeredaa ababaa hoo qabaatte laalime. Qoe. Abraasis jira qosi agarsiisa. Inni kunoo. Asi. Innillee haa ta'u. Laalishii kun. Asi. Yaa ta'u inni. Gurraacha keessa. Samaayee keessa mati. Samaayawii keessa sii makaa qoe. Samaayawii bifa kanaa keessa sii maka. Ishee isa keessa maki tokkicha. Okay, diimaa tokko moo keessa sii makaa qoe. Ishee. Diimaa. Takkitti kana bichaa jira diimaan kun dhumatee. Dizaayinii kana. Isallee dhiisi. Ganneeti yaa kan biraa xinnoo fasazan jedhu diimuma ta'e. Kino isasi. Intaan kun. Intaan kun. Isallee hin ta'u inni kan isa dhiisi. Anuma akkasii ta'e keessa isaa arungaadee qabaayyuu tokkicha duraan qabdee jirta yoo argeera. Nisoo. Isa dhiisi. Isaa miti. Qabsiina ture lubbuuti. Duraan ol fuutee turte yuugaa. Kuni yoo. Inni salaqixa diimate tokkicha duraan laal keessa isaa arungaadedha yoo diimaa ta'e akka diimaatti taanu wardiidha. Keessa isaa arungaadedha. Isa kana imala. Ol fuudheen ture amma asitti.